guys, nagaa jirtu fayyaa keessanii hordoftoonni chaanaalii kana hordoftan marti keessanuu akkam jirtu nagaa keessanii bakka jirtanitti nageenyi waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha naguma keessanii maatiin hordoftoonni maatii abdii boruu akkam jirtu fayyaa keessan nagaan keessan akkamii jiruun jireenyi akkamii warroonni biyya ormaa keessattis biyya keessattis argattan chaanaalii kana hordoftan hundi keessanuu nageenyi waaqayyo bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu jecha lammiiwwan koo hundi keessanuu lammii koo kan taatan biyya koo kan taatan hundi keessanuu viidiyoo kana ilaaltanii share like subscribe akkanaa gootanii jajjabeessitan abdiis isinirraa qaba jecha ni akkami nageenyi hojiin kun jiruun jireenyi biyya ormaa kun maal keessa jira qimamoonni mana maadaamii marti keessanuu jirtu akkami jajjabaattu jiruun kun akkamii ho'i kun akkamii maal keessattu maadaamii keessanii walii galaa jirtu sin jecha naguma miti fayyaa keessan nagaan keessan fayyaa koo nagaa kootii egaa walirraa fagaannee jirra isinis like subscribe godhaatiin jajjabeessaa daraa keessa ni jajjabeessaa walaa jajjabeessinuu wal bukkee haa dhaabbannu qomattii wanta jiru irratti qomattii walii haa kennu dogoggora jirutti walaa deebisnu qimamoonni mana maadaamii hundi keessanuu jirtu jecha naguma fayyaa keessanii nagaan keessanii hojiin jiruun jireenyi kun akkamii silaa hin dhumu hojii biyya kanaa hojiin biyya nama mana namaa hojiin gola namaa hojiin hormaa hin dhumu waanuma har'a hojjannee kaleessa hojjannaa hojichi hinuma baay'ata hojichis hin dhumu egaa waaqayyoon kana keessaa akka nu gargaaree gara biyya keenya irratti nagaan gallee biyya keenya irratti haa maddattu hojii mataa keenyaa uummanni waaqayyoon nu haa taasisu hundumti keessan qimamoonni mana maadaamii hundi keessanuu akka hojii gola namaa kanaa nu baasee waaqayyoon hojii mataa keenyaa barannee mataa keenya of tajaajillee ofii keenyaaf kan maatii keenya gargaaru maatii keenya gargaarree kan immoo mataadhuma keenya jijjiirru ofni mataa keenya jijjiirree gara biyya keenyatti deebinu nu haa godhu suniin jecha hojiin biyya namaa hin dhumu hojiin gola namaa hin dhumu hojjannu hin dhumu hojjannu galatan ta'u hojjatte hin jedhamu biyya kanatti innaa haadha keenya too ta'ee namatti qoraan cabsinee bishaan waraabee dhugnu sa'i dugdi qofaacatu nu jedhu isaan garuu walitti garagalanii hojiin qabdu ishiin akkan inni hojjannu hojumaatti fakkaatu ishiin hojiin qabdu akkanuma moobaayilii ilaalti maali jedhanii waan meeqanuu baasanii biyya namaatti innaa nuti obsumaan as geenye malee qimamiin mana maadaamii too obsa qabaachuu baatte maadaamii faana hin jiraattu obsa ishiitu ishii jiraachise dhugaa sinin jedhe utubata hojjattuu hin hojjannisiin jedhama tunti daladduu humaa dalagaan hin jiru hojiin maaltu jira siin jedhu galata siin hin jedhanii innaa galata gaa isaan biraallee hoo barbaaduu baanne waaqayyoon keenya bichaan humna keenya ilaaluu humna kee isaanuuf haa kennu nu haa jajjabeessu malee jarri kun amma humni keenya laaftee jirtutti humna keenya nama nyaachuu barbaadu naammoo kana keessaa waaqayyoon nu haa baasu kana keessaa nu baasee gara biyya keenyatti gallee akka nama biyya keenya irratti hojii mataa keenyaa uummanne waa godhu waaqayyooni haati ormaa maal nyaatte siin jettu siin gaafattu dadhabdee siin jettu yoo si dhukkube isaan maal siin jedhu duwwa siin jedhan isaan kiniinima sitti kennan kiniinima maddee tokko si dhukkubennan ciisi harrifachuun hin jiru kiniinii liqirsi si dhiisa shorbi siin jedhu malee arrifadhuun dadhabdee hojii si miidhee hin jettu haati ormaa kuni innaammoo sana keessaa waaqayyoon keenya kana keessaa nu baasee gara biyya keenyatti nu galchee akka biyya keenya irratti hojii mataa keenyaa uummanne of gargaarru mataa keenyallee gargaarree biyya keenyallee gargaarru waaqayyoon nu haa gochuu suniin jecha qimamiin mana maadaamii obsumaan malee ishii faana namtu namni jiraatu hin jiru namni obsate isaan faana jiraata nama hunda danda'e isaan akka maraatu nama godhukko too jalaa callisuu baatanii waan isaan jedhan waan isaan nu jedhan too dhaggeeffattanii too fudhattanii deemtanii guyyaa tokkoon maraatti qimamiin mana maadaamii innaa jabaadhaa bakka kenninaa oduu isaaniitiifis bakka kenninaa hin hojjanne sin jedhaniifis bakka kenninaa si fayyaa ta'aa nagaa ta'aa of eegaa of kunuunsaa
akkuma hojii isaanii cabsitanii hojjettan isaan koo to'ate tokko jettu tokkorraa si waamaniit kokkana hojjedhu to'ate kana hojjettu kokkana hojjedhu siin jedhu hojii qabattee jettillee siin jedhan kanaafuu mataa keessanis of eegaa nyaadhaa dhugaa na fayyaa keessan of eegaa ammoo fayyaa qabduttuu nama jaallatti kootoo sin dhukkubsattanii garagaltee sin ilaaltu jechuudha maadaama kan fayyaa qabdatti sin jaallatti isumayyuu immoo nyaadhaa waan argattan nyaadhaa dhugaa Omaan hospitaalin nyaatina yeroo baay'ee ijoolleen baay'een hoskee nyaadha maal hoskee nyaatta ishiin ikkoo hojii tokkorraa tokkotti si waamteet hojii tokkorraa tokkotti si waamteet kanarraa koo kanatti darbisiin jetti maal abbaa hiititiidhaaf hospitaalii nyaattu hin hoskiinati waan sin qajeelchise gittammi godhate ishii moofii lafiitidha nyaadha maal hoskitu ishiin ikkoo taate hojii biraa hojjechaa tokkottu kana jedhu siin jetti dadhabdee jettee siiniltu maaliif yati namni iddootti biyyi mootummaan itoo nyaatin hojjedhu siin jedhu biyya kamirrayyuu hin jiru waan ta'eef ijoolleen baay'een namoonni mana maadaamii jirtan amma baay'een keessa ani dhoskee nyaadhaa hatee nyaadhaa maa hattu maalidhaa fattu akkuma hojii ishiin limgootanii jettutti illee mi godhaate waan argattan hojjetadhaati nyaadhaa akkuma ishiin argitutti fi lafiiti sana waan ishiin argite sanayyuu hin jiru mana taanaan hin nyaatti jetti isinii fiddi isinii bittiyyuu dhugaa isiniin jedhe malee ositanii nyaatina mahaa ishii ositanii nyaattan hojii ishii akkoo akkatti hojjettaniiti haaraa sa'aatii dafaa qanaa ittanii dhaabattanii dadhabituu hin jedhin beela itoo jettanii hojjettanii kanaafuyyuu namoonni mana maadaamii jirtan warreen ossee maadaamii kun ossee nyaadhettan maal ositanii nyaatu fiilla fiisti ishiiti nyaadhaa maalidhaa fi nama hojjetutu nyaata waan ta'eef nama hojjete nyaata nyaadhaa nyaata keessan of miidhinaa of eegaa of kunuunsaa isaan ikkoo ammoo fayyaa qabdu malee too guyyaa tokko ciibneyyuu omaan hin godhan gaafa guyyaa lama guyyaa sadii isaan nurraa garagalanii isaan kan nama fayyaa of barbaadu kanaafiyyuu nyaata nuuf hin miidhinaa waan argattan nyaadhaa hojjetadhaatii hin sodaatinaa ammoo yeroo ammaa kana kaamera iddoo barbaadanaa godhan kaamaa sin galcha hinatinaa waan isaanii ilaanni guddaan meeshaa isaanii qabatinaa manyitaa isaanii keessaa mi'a isaanii qaqqabatinaa malee nyaata irratti sodaatinaa iddoo barbaadan kushiina isaa kaan iddoo barbaadanaa kaan salfatinaa maaliif jennaan kanama hojjetetu nyaata kanaaf gorsitanii nyaatinaatiif fi lafiitii umaa nyaadhaa ishiinuu isin ittiin dubbattu maa nyaatte isiniin hin jettu maaliidhaaf isaanuu jedhan maa nyaatte isiniin jedhan isa hossitee nyaatatu irra gadheedha fi lafiidhuma isaaniitii hoo nyaatte saasi argan waan hin jirre sana iyyuu sii bitu hin nyaatti ishiin isin jedhan sii bitan kanaafiyyuu jajjabaadhaa isiniin jedhaa namoonni koo hundi keessanuu jabaadhaa akka nagaadhaan biyya keessanitti galtanii hojii biyya keessanii mataa keessanii uummattan rabbiin sinaa godhu biyya hambaa kana keessaa waaqayyoon nu haa galchu hunduma keenya nu haa jajjabeessu siniin jechaa naammoo baay'ee sin jaaladhaa baay'ee sin kabajaa hordoftoonni koo hundi keessan immoo akka like subscribe share naa gootan abdiin qaba na jajjabeessaa na bukkee dhaabadha.